Daddarbaa dhukkubaa kan addunyaa guutuu gurraachaaf adiiti. Maloonni koronaa ofirraa ittisu kan armaan gadiiti. Harka keessan sirriitti saamunaadhaan dhiqadhaa. Iddoo namni baay'atu moggaattachi siqadhaa. Lafa jamaa wal waamee wacuutti hin birmatiinaa. Walga'ii nama baay'ee keessatti hin hirmaatinaa. Akkiitaan sin qabannaan namarraa hiiqaa tufaa. Funyaan keessan sooftiidhaan haguuggadhaati cufaa. Deemtan meetira tokko gaafa addaan fagaattan walitti maramtanii wal dubbisuullee dhiisaa. Utaalloof mallattoon isaa sinirratti argamnaan ariitiin mana yaalaa deemaa of qorachiisa. Hafuura yoo sin kute dhagna keessa yoo gube atattamaa wallaansa argachuudhaaf of geessaa. Harki keessan ammammaa funyaan akkan tuttuqne haalaan irraa fageessaa. Yaaddoo isaan guutamtanii sodaan hin qabamiinaa. Odeeffannoo argachuuf toorarraan dhabamiinaa. Odeeffannoo dhaabbata fayyaa addunyaa.